oduu amma nu ga'een qormaanni kutaa 12ffaa gadhiifamuuf waan jiruuf maatiin barattootaa dursa ijoollee keessan meeshaa qara qaban dhoksuu, qoxaarii ibsaa cufuu, akkasumas sibaagoo finyoo karaa duraa akka fuutan waajjirri nageenyaa ibsa godheera. Like share gochuun dirqama obbolummaa akka baatan kabaja guddaa. Argeen gammada mul'atee na dura bada kanaafaan bada duuba kee aneessa leen jiru kakka kee jaalatee si dhabu. Maltaatanii Maalni? Maltaata? Maalodha? Taa'umsatti jibban kaatee namatti sirbiteerani. Beekumsa. Iskiriptoo. Penna qabda? Mati. Beekumsi maali? Taa'umsatti jibbanii. Taa'umsatti jibbanii. Kaatee namatti sirbiteera Oromoo. Kaatee namatti sirbiteera Oromoo. Mee barreeffadhu meetu yus fayyadamatu. Barreessi def. Abdaa. Cal jechuun baay'ina sodaa isinitti fakkaate baay'ina obsaati malee. Hello ammoo adooku akkam taateen teeraansiin gadhiifameera dubbiin akkuma fakkaraa turreedha. Ilaaladheera barraa gadhiisan fakkaata koorsiima tokko 90 wayin deebisee ganaa gadhiisu 100 barraa natti fakkaata. Barraati 100 barraati inni barana akkasumadha. Rabbiin sumaaf kannee yoo haala mala Rabbiin sumaaf kannee yoo haala mala jechi keetis garan ibil nama bala shankoraala. Michatu jaalalleewwan baay'ee jaallatu sadii qaba. Isaan keessaas tokko fuudhuu murteessuuf jecha hunda isaaniif iyyuu qarshii 200 kennuudhaan wanta isaan ittiin bitanii ilaaluuf ni murteesse. Sana boodas jaalalleen isaa isheen jalqabaa qarshii sanaan deemuudhaan wantoota kosmootiksii kanneen akka meekaappii fi wantoota garaagaraa ittiin ni bitte. Maaliif kana bitte yommuu inni jedhee gaafatuunis yeroo hundumaa abbaa manaa koo biratti bareedaa ta'ee mul'achuun barbaada ittiin jetteen. Akkasumas illee jaalalleen isaa isheen lammaffaan immoo qarshii sanaan deemuudhaan PlayStation, Smart TV akkasumas illee silkii iPhone 14 Pro Max ittiin ni bitteef. Maaliif kana bitte jedhee yommuu inni gaafatuunis abbaan manaa koo yeroo hundumaayyuu gammadaa ta'ee arguun barbaada jette. Akkasumas illee jaalalleen isaa isheen sadaffaan immoo qarshii sanaan investii gochuudhaan erga bu'aa buufattee booddee qarshii inni 200 kennee ni deebisteef. Sana booda maaliif kana goote yommuu inni jedhee gaafatuunis jireenya keenya gara fuulduraa fi akka nuuf ta'u fedha jettee ni deebisteef. Sana boodas namichi kun xumura irratti erga yaadee xumuree booddee jaalallee isaa ishee teessuma guddaa qabdu fuudhuuf murteessee jira. Maljenna bishani nawadu Maljenna abidon namichu Maljenna utuman siyodu Maljenna libabe komichu Maljenna arraba nahosu Maljenna lungura nahorfu Maljenna waran so girgida mitakami golfu libabe ko bisinkille libabe ko bisinkille yashake ko turumbulle negarafte to damate anu takar fi mulli ati kero ani garre kan komale kan kimba ani beku ma tabuke na dukubnike ijago dinni dimese agartu borin borise madde imimani gogeni gachopse luti hada lecha warabessan kuku Maratu jalala sini mutadena olchilu puto sitini yade jalalti akami inkabdu gafi dosni shenoida Naafi jaalalli yeroo keenya tasa ture ijaan qabu inni yeroo keessanii akkamidha? Nama mana yaalaa deemee lallame konkolaataa kee mama kee fi uffata kee dhaabbatee laalaa jira.
Atamayyuu naaf hin beekne waan keessa koo jaalala keen miidhamuu koo maaloo na qarqaarii kaa. Atamayyuu naaf hin beekne eenyu sitti hima jaalala keetiin ani rarfama.